አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ fuudhe malee osoo akka kaawwanii afaan baneeti isumaayyuu ittuu hin ergulle silaa nama gaarii. Anammoo maal hubadhe beektanii yeroo sanitti dhuguma wallahi ijoolleen an waliin haasa'ullee baay'inni isaanii ijoollee Harargeeti. Saayibban tiyata dhiiraallee ijoollee Harargeeti. Dubartii wajjin haasa'u ijoollee Harargeeti. Afaan imaayyuu afaan Arsii kana loqota afaan Arsii kana hedduu dagadhee afaan Harargeeti jechuudha baay'inaan kan haasa'u yeroo sanittu jechuudha. Magan jedhe namichi. Garuu dhiisame. Yeroo san ajaa'iba ture. Ani dhugaa rabbi isiniin jedha bara janajjanu san jechuudha. Yoo guddate nama wajjin daqiiqaa kanaasa. Maaliif namni amala hin qabu waan baalageessi haasayaa minni fi haasayaa ani saniin jaallu. Abbaayyaa guddaa amala qabeessaa waan baalageessi haasayutti gorsa sa'aatii dheeraa waliin haasaya. Filkii keessa na bultii jedhaa tokko hoobantiidha. Kaamila Abdallah wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeroo san kaa'ani dhugaa rabbiitti waan isin jaalattu wallahi waan nama hin goone hin qabdu dhugaa dubbachuudha. Yeroo sanitti jechuudha bala'uu hedduu bakka yaani namni illee kabaja qabaa namnis wal kabajaa wal jaalata akka ammaa kanaa miti. Yeroo san maal golgoona beetanii namni lakkoofsa ijoollee shamarranii kana ijoolleen dhiiraa wal jalaa hanna. Hatan lakkoofsa ijoollee shamaraa kana akka malee hata namni jawwaala namaa fa'aa gisee namni rafee fafatashanii keessaa guranii. Ani maaliin godhaa yeroo sanii fiildii addaa ho'iitiin baase lakkoofsa ijoollee dhiiraa maqaa dubartiitiin qaba. Ka dubartii ammoo maqaa dhiiraatiin qaba. Jijjiiree jechuudha. Wallahi waan isin ajaa'ibu keessa lakkoofsa Ummu Yaaquubii qofa kan maqaa isiitiin qabadhee jedhe jechuudha. Maqaa isii sanuu maqaa isiitiin kaasdiitiin qabadhee waan ofii kiyyaatti baase maqaa ofii kiyyaatti baasee hin qabadhee jedhe malee yeroo san akkasii sisteemaan wal jijjiirree ajaa'iba fiilmii walirratti dalannagiseessan. Maaliif maqaan gubbaarra jiru ka dhiiraati ka dubartiiti. Lakkoofsa watti bilbilan garuu dhiira kaasa. Ka dubartii ammoo lakkoofsi ka dubartiiti. Maqaan isaanii ammoo ka dhiiraati. Maqaa yoo Muhammad jedhe kuni Muhammad dhiira jedhaniiti. Madiinaa fa soqanii, Jamiilaa fa soqanii, Khadiijaa fa soqanii. Ana maal jettee na qabatte yeroo sana? Baay'ee Durii adiin jirraa sittiinaa. Sittiinaa nurii adiin jirra lookashii lasii erginaa dhufuu feeti. Albaa. Keessummaa feetaa Ummu Yaaqoob. Isin himeera Yaaqoob. Saaraa wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee taab naa godhaa jarana nama jaatamii meeqaan jirta taab godhame. Sabboontuu Oromoo lollee si jaalanna sanyii koo hedduu si jaalanna. Qabicha barreessite taabillee itti qaafa. Yaaqoob irraa godhu cantiirraa. Dr. Abdi Arsii 99. Amaarri ijoollee mataa. Kootu rakkoon qabu Habibi. Abshira namni nu bira dhufuu barbaadda namaa rakkoon hin jiru si keessa. Sooretti jaalala. Okay. Galaton. Yookaa keessaan na dubbisi yookaa keessaan Ummu Yaaquub hin dubbisi ayya rakkoon qabu. Annaman dubbisu. Ummu Yaaquub hin eeyyamsiifadhu. Shamara yoo taate hin eeyyamne maaliif qalbiin akkasii? Shamara maafi dubbisu? Keessummaa mana kee dhufa jettumoo? Badhaatu ijoolleen hedduu TikTok kanarra ta'anii wal baree Bahaareen, Dubaay, Kuwaitiin jirtu. Suudii keessa ijoolleen hin jirtu. Ijoolleen TikTok baay'ee fayyadu. Tunuu Jiddaa jirti laal Jiddaarraa ka'ee isinuma jaalalumaa fi kabajama keessaniif isin bira dhufa jiraatti laal Jiddaarraa ka'ee. Maarree hedduu ta'a. Adnaaqii kenna waan salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Doktor Abdii Yaaquub nan jaalattu akkamitti dhufaa rakkoon qabu abshir. Yaaquubi isinitti hin himamee na yaadatta. Abdiisaa maal si yaadadhamee? Jahaatti. Kashaafni gurraachi. Maaliif si yaadadha? Maal si yaadadha? Abdii Sultaan wallahi anaafatiinis waluma fakkaannaa bannaatti beekis. Ani jira. Ani bara 2013 irraa hanga bara 2015 akka malee ture siin jedha laata. Keessattuu bara 2014 bara 2015 jooroon koo nama daa'ee siin jedha laata. Okay, laali suuraa kee maaf Wayo, ani Turkiyaa jira jettee Habibti anu Turkii hedduuf hedamaarree naqee balta. Sittiin arsii komentii kee isiin argaan jirtu yookaan mana isii dhaqee barreessiif. Mana isii dhaqeetii barreessiif. Anu Turkiyaa jira maayisiistu. Maarree Awurooppaan deemtu Turkii maal goota? Awurooppaan deemtu maal goota Turkiin keessa? Ijoollee ijoollee madaanii laanuu riyaadiin jirannoo akka yaa ummata waa wayii isinii himamee dhageeffadha. Waa isinii himaa dhageeffadha. Ani jechuun anaa fi Yaaquub illee wixxeetii yeroo san janajjanaan anaa fi gurra dhukkubse har'a waa yeroo san facaafanne har'a ammoo haammachuu jirra beeka. Ilmi namaa kamiyyuu taanaan yeroo gaafa jalqaba waliin dhufu kabajaa fi jaalala dhugaa yoo onni irraa walii qabaate gaafa wal fuudhe ammoo wallahi kabajaa waliin jiraata. Namni waanuma facaafate haamata ilmi namaa. Okay, suuraa kee ilaalsi. Dr. Abdii mana keenya dhufuuf moo? Sabboontuu Oromoo. Achuma deemteetu maanii tiktook irra kan nu garagalchitee dhukkee nurraa fuutee obadaaf. Doktor Abdii gaafatti dachaafatu qaba. Guyyaa dabbare akkasitti nama qaara fakkaata. Namuma nagayaa kanaa bar mucama nagayaa kabajaa qabu kana gaafa itti ka'e wallaahi hawwuutu bitaa. Waan inni jedhu bar amanuma dadhabaa yeroo gargariyaan wallaahi. Na beeyte laasin beeyne dhuga akkanatti mudhatu. Wallaahi amanuma dadhabaa. Ani amma wallaahi mucaa kana Abdii kana doktorri kamaaliin badambi kabajaa nama sirnyaa wayii na fakkaata garuu akka inni itti dubartiitti arrabu. Bada garuu rifaatu. Kanaafuyyuu warri janajjantanis warri amma booda janajjanuu deemtanis warri duraa wal janajjantanii ol fuutanis himmiin maqaa jaalala jechuun yookaan jireenya jechuun taabii yeroo waliin dhuftan isin taa'abdan san yoo karaa ittiin waliin dhuftan san tolchitan booda yeroo wal bira geettanii waliin jiraattan haala gaarii jiraachuu dandeettan jechuudha. Amshee wal beekuu, walii beekuu, wal dhaga'uu, walii dhaga'uun jiraachuu qabdi jireenya keessatti. Kanaafuu anaaf Yaaquub yeroo amma kanatti walii gallee jiraannu kana wixxeetii yeroo san irraa eegale laata. Waan amma dhufe isiniif fakkaatiin taabii fi xaariin bu'aa bahiin hedduun yeroo san irraa eegale. Bara 2014, 15, 16, 17 ittuma jira laata. Maali? Anka yeroo ammaatti. Maali Habibi ta'abin ati jiru? Maal jechuun jira beektee? Jaalallii fi jireenya anaaf har'aa ummaanaa fi Yaaquub jiraachaa jirru akkaataa raraabsiin itti jiraannu kuni janajjanaa yeroo san anaafisii kashaafni gurraattiin anaafisii illee gurra dhukkubsite santu wixxeetii san waan yeroo san facaafanne amma haamachuu jirraa jechuun jira bara. Osoo yeroo san anaafati wal kabajuu baanne osoo yeroo san walii dhaga'uu baanne har'a silaa bakka kana hin jirru. Sababa wal kabajneef sababa dhugaan wal jaalanneefi alhamdulillah fedhii rabbiitiin har'a geenne jechuudha. Galatoomi. Abdii qaba akkaatiin an tunnellee abdii qaba wallaahi. Nama kaawwanuu yoo arrabsitu rifaatu namatti gaafii. Sittiina.
garuu rabbiin haadha jaarsa jaartii qabu ani gonkumaa hin barbaadu. Dhugaa rabbii namni nu bira dhufuu feetan keessummaa abshira isin keessummeessina keessaan nu dubbisaa uummata karakkoon. ati sirriitti Anaaf immoo Yaaqoob alattis manattis akkanuma walii galtee qabu marqoon. garuu baay'een si jaalladhaa baay'een na jaallataa turte bara sani warrootaan janajjane nama akkamiidhaa akhlaaq akkamii qabanii maal dubbatanii maal haasaanii beekan kanaafuu osoo nama adaba qabu taate silaa akkas nama adaba hin qabne ani yoo si fichisiisee biraa deema. Ummu Yaaqoob bar haraami turte yeroo san bar kaardii namarraa guuttatti aanatu itti ka'ee dhorga malee. La ani kaardii guuttachuun ala abdiyyee kaardii guuttachuun ala namni yoo xiqqishuma waan hin taane na dubbate nama arrabsaa yoosuu itti cufadha bilbila. Garuu inni amala qabeessaa nama gaarii yeroo dheeraa na wajjin na gorsee na ka'ee nama arrabsinaan jedhee kana maaltu danda'e waliin haasaa jedhan na bilbileen maraa turanii na biraa deemu. Hin jaalladhu nama wajjin haasa'u garuu nama amala qabu waliin ni haasa'an. Sakri baba الباب يعقوب حمام يلا سكري الباب أول Bara sana maariifaa haasofta. maarree ijoollee ture ani ammallee ijoolleedha bara ijoolleedhaan ni ammalleessa habiibi ammallee ani ijoollee miti Nama guddaa eenyu siin jedhu. la bara san ijoollee turtee jennaaniin ammallee ijoollee maa bara sanillee ijoollee cimee nama cimeetti akkasitti lafa buleetti hireedha beektanii namni nama meeqolii haasee Tuuttoo sii kura ishii. Beebidiyaa tuuttoo sii kura haliima sii kura Yaaqoobii waliin abshir. anillee ani ammallee haadhatii daa'imummaa bara ijoollee argitan kan amma osoo qaamaan na bira jiraattanii na argitanii Ishi nagaan bulisan nyaayee. baay'ee hanga akka suuraan argan qaama osoo argitanii ijoollee dhugaadhuma ijoollee fakkaata. Haliima sii kura Yaaqoobii kiyya waliin abshir. Yaaqoobuu tuuttoo irraa bahee amma atillee kana daa'ima ofii jettaa. bistee fuula kanaan haqiiqaadha jettee jedhanii barii way hadhi jettee jedhaniitu na himamaa jira badhaabdii. Akkam. Barasani mucaan kun mucaadha yaani daa'ima akka waan jedhee wayii jedhanii natti himanii. Ani eegaa bara san daa'ima maarree. Habiibi anaan jedha natti hin fakkaatu ofiin jedha na fakkaate. Ha'uuzu billaahi min asheetaan. Na qarqaartaa masaanuu taataataa astoofirullaahi maali bultii na diigu. Habiibi qabi geemii meen. Sila bultii mana diiguuf ani masaan jaaladhu garuu asumaan. Yaaqub gamamnu. Jik. Tiba jedhee dabaleetoo amanuu sodaadhee. Daawun masaan. Eewwa daawun masaan. Taaptaabii naa godha. Namni fooloo godhallee fooloo godha. Bee taaptaap godha jara. Namni fooloo godha. Ka taaptaap hin godhin immoo taaptaap godha. Baay'ee kanaafuu akkanaanitti ka bultiin argamte. Xaarii booda argamti jedhini bultiin xaarii boodaan argamti malee akkanaaniif jedhi. Abayii meeqa? Janajjanaa meeqa? Nama meeqarraa tarree nama meeqatti? Zamana sanuu laal zamana yoo intarneetarra ol baate feesbuukin illee reeftana babbanamee zamana san taangoo jira laayinii jira zamana taangoo san ilaana bar taangoon na fuudhe mu Yaaqoobi. Laa habiibi taangoon waliin haasofne anaafatti laa. Taangoodhaan eega wal barannee wanta jenne booda eega gartee jaalala yuusii dhiyeessee jedhee asii anaafatti taangoodhaan kaasoo. Anaafatti haga wallaallannee baadiyyaa deebite asii barka waa wanna jedhee jawaan muudaayyuu qabannaa. Jawaala sirnyaa. Kasanuu siin jedhee maarree. Galatoomii. Kashaafa wannaa takka jira. Kashaafa balaa kaameraa xiqqoo takka isiirra suuraa hin haa ergite.
Sanuu eega gartii jaalala dhiyeesseef booda ka suuraa sanuu naa ergite. Haga suuraa arge lubbumaa bari fana daeeyyu taaftee bara. Halkan guutuu hirriba dhabee suura masallaala isiniin jedha mataa jala kaadhee oluma fuudheera. Tanaanuma nyaata yaa rabbi anuma nyaachiftaaf jedhaa bara. Wayi garaa ko. Anuma argadhaa laata. Yaa rabbi ati keessa kiyya laali qooda kiyya godhi jedhe. Wallahi osoo suuraa isiin argin jaalala dhiyeesseef akka isii fuudhu. Akka jaalarra na qabu osoo suuraa isii fuudha isiin argini dhiyeesseef jechuu isiidha. Kunoo nagaadha taabaatu. Maaliifi kaayoo isii karoora isii ilaalee haasawa isii ilaaleeti bas siin fuudha jedhee kalaas murteessee jiru. Kophaa xiyyaanaaf rabbi malee kalaan tokko na bira hin jirre. Abdii garuu barasan arraba kiyya kana jaalatana fakkaatee arrabaan nama arrabu. Yeroo san bar arrabni ati nama arrabsitu akka sirraa dhibbaan dhibba beeka takka barummoo Yaaqub waan sii galittu jira bar ani yeroo sanitti ilaalla ijoollummaa naana jiraattu malee sammuu qaba maaf yeroo sanitti akka ati nama arrabsituun beeka amala badaallee akka ati qabdullee ni beeka wanni kun lamaan akka sirraa dhibbaan dhibba beeka. Dhugaadha sabboon tuyee qooda rabbiiti maaliifi wanni allaaluu maali dubartiin kaayoo qabdu dhiira kaayoo hin qabnellee kaayootti gooti jechaafan haasawaa fi kaayoo isii jaaladhe yeroo sanitti malee arrabammaa xuluq nama gooti wallaahi xuluq nama gooti sanirraa nooree bakka hin jiraa miree ijoollee magaala guddattee findaataa akkuma argite taati akka argite nama arrabsiti ammoo durriyyummaan qabdu haa nama arrabsitu malee deebi'an mallee salaata ibaadaa tanarratti waa takka jabinna hin qabdu jechuudha. Yeroo sanitti salaatti waanuma salaata jedhan kanaa quban qabdu eegasii maaliin jedheen dhugaa dubbachuudhaaf sammuu kee keessatti wayiin galmeesse maaf aga tokkoonilleen sheekas ta'uu baadhu ibaadaati tanaanuma jabeeffadha alhamdulillahi namas numa gorsa daawaas namatti ni godha yeroo sanitti jechuudha hanga ammaatti alhamdulillah sanatti maaliin godhe kaayoo fi karoora isii kana haasofsiisee ilaale kaayoon isiin qabdu karoorri isiin qabdu ilaalchi isiin gara fuulduraa jijjiirama ofiitiif qabdu hedduu keessa kiyya na booji'ee jennaan khalaas jedhe arrabni isiin nama arrabsitullee ni balleessa akka balleessu dhibbaan dhibba ofii amana jedhe amalli ammoo amala ni lolti amala daftee aaruu loluu waan akkasillee qabdi kanallee rabbi ubsanaa kennu numan danda'ani tahammala jedheeti keessa kiyya amansiisee murteeffadhe ibaadaa ammoo akka isiin salaattu salaatatti ni gorsaani jedhee murteeffadhe keessanuu guyyaa kamisaa harmeetii yaa bilbilee guyyaa kamisaa jechuudha harmeetii yaa bilbilee isii wajjin haasa'ee achi as deebi'ee lakkoofsa ijoollee shamarranii ka waliin haasa'u kan nama meeqaa dilees godhee garagalee jimaata oolee qidaamee oolee guyyaa wiixataati guyyaan ani itti meeyyaadha guyyaallee guyyaa wiixataa galgala jechuudha kaniin ani itti hireen qooda rabbiitiin osoo ta'u ammoo kaayoo fi karoorri akka badhe akka allaale wanti allaale eenyullee waan akkasii ni jechuu hin dandeenye alhamdulillah jaalala ni dhiyeessee fi himee amanuma dadhabdee isiin beeytanii garuu nama neebi haga jawaan san jecha san siin jedhe. Abdii jaalala haga naa dhiyeessite asii naa dhiyeessuun akkuma naa dhiyeessuu ta'e lamuu irratti yaanii ni didee haga dhufnee wal laallannee wal biraa deemnee harka lamuu yeroo dhuftu ka jaalala na qabsi jaalalli na qabe yaani. Yeroo sanuu bar yeroo waliin argin sanuu gizee an baadiyyaa jiru sanuu bar jaalala akka malee na jaalatta akka malees jaaladha. Wallahi yeroo sanuu sirri na jaalatta garuu waan tokko yeroo sanitti maalii fi qalbiin teetuun illee bakka dhiira tana lallaaluu dhiira maraxuu waan si tolu keessaa waan jechuu sanillee qabdi. Ammoo haa ta'u gadhaabannaa hin qabdu ammoo kaayoo heerumaa hin qabu waan jettu tokko illee ni qabda ammoo ijoollee dhiira waliin ni haasofti yeroo sanuu. Kananuu beeku ijoollee hedduu waliin haasofti. Ammoo haasawaa qabaattu malee haasofteetuma laaltisi. Kaan arrabsitee geggeessitii kaan maal jetti an ammoo kaayoo hin dhiisu jedhu murteeffadhee qaba yeroo sanuu jechuudha.
Innaa ta'u garuu ammoo sin kofalchiisu sin ajaa'ibu ani akkeen itti si jaaladhee waa mucayyoo takkarraa jaalalli na qabeera yoo ati naa gaafatte malee ishinaan jettu jedhee akkaataan ani itti si jaaladhe akkaataan si hime sun yaani gaafa barre ani namni an jaaladhe suni miidha jedhee maqaa kan keessit dha'u ati ofii keetii maal jechaa turte yaani amanuu hin dadhabne. Yaani yeroo sanaan mucattii abbeeraa kiyyaa haa jaalattii fedha malee ana haa jaalattuu fedhu karoora jaalalaatti datti hin jiru kun beekan. Saniif wallahi wanni martinuu akka namni martinuu akkatti nama dhiyaatu fi akkaataatti nama dhiyaatu qaba. Yeroo sanitti anilleen aayidiyaa ofii kiyyaa fi karaa ofii kiyyaatiin yeroo dheeraadhaaf isii ka wajjin haasaa ture mucayyoo wayiitu jira jaalalli irraa na qabee fuudhuu heda waan ta'eef naa gaafattaa yoo ati naa gaafatte malee ishinaan jettu jedhee haasofsiisaa ture. Maaliifi si jaaladhe sirraa jaalalli na qabe gaafa jedhee abbaruu dandeetti jedhee bara. Jaalala keessan asirratti ni mina gaarii miti jedhan. Gaarii miti kamaal waan keessa dabre namni akkaataatti walitti dhufu waliin waan baay'ee isinii himna haban qabu karaa gaarii irra nama kaa'u nama qabu. Yeroo jalqaba abdii kan argu jechuun isa kan argu rifeensi isaa asirra ciisa isa rifeensi isaa asirra ciisa. Nama bofa liqimse fakkaata kun mormi isaa nama bofa liqimse fakkaata. Temira kana qotee qucee kana baasee jechuun nama sodaachisiisa. Achi osoo manatti nimiin abbeeraa kiyya bira dhufe manuma kenna jechuun manuma kenna. Ajjireen kee shurrubbaa gachiiffateera du'aayin inni godhullee wallaahi hin taate rabbiin kun na shaada maaliif du'aayin hin taate siniin jedha. Ani kiyya miskiina dalagaa seenee dalagaa dalagnu kana namitti gurdii jalaa gube subhaanallah gurdii dalagaa gurdii gurraatti weeti jalaa gubee gurdii kana na kafalchisiifattee birrii dallaalaa kafaltee na kafalchisiisattee dalagaarraan ariite wallaahi rabbiin kun na shaada halkanii laftee. Yoo anitti namichi wallolee birrii taaksii kafaladhee galu hormichi mana dhufee jira maaliif mana dhufe seetan osoo natti nimiin ani yeroo san kaan janajjana nama kana filadha malee tasgabbii hin qabu jechuudha dhiira kana heermadhee murteessine garuu akka nama tokkootitti badambii jaalladha maaliif nama kaayoo qabu nama adaba qabu waan nama kaan biraa dhabee isa biraa ni argadha garuu itti heerumadhee murteessine dhufee mana jira aninti arabaa wallolee dhufu abbeeraa fi waliin mana jiran. Abdiin dhufee ijoollee baalee tana ta waliin galgan. Bakka miidhiin illee nyaatamte alaas gurbaan dhufe jedhan. Akki amaamaa kana maratee tooba kan uffatee bakka ni nama guddaa fakkaata. Sheeka ta'ee raqee bar sheeka ta'ee raqee meeqoo jedhee. Dubbii afaan itti butii abdiye. Achi aniinti yakalaasi abdiin dhufe na abdiin kamii. Mati jantu ka jaalattu kan maaliif namni kenna hundinuu ni beeku ijoolleen ollaa waliin galu hundinuu ni beekan. Achi baay'ee taatee dalagaa irraa dhuftennaan akkana arabaa wallolee birriyyuu na fakkisiisee akkasii bahee jira. Amaamaa kana maratee jira lakkaa korbichi shurrubbaan isaa dugdarra ciisa. Wallaahi yeroo san halkanii ka'an gale halkanuma san mana rifeensaa dhaqee muunfahaa galla yeroo san mana rifeensaa dhaqee rifeensa ofii muratee deebi ijoolleen hundi rifattee. Maaliif anatu akkana yoo kana fuutu taate yoo kana jaallattu taate akka dubartii rifeensa dheerissite kana hin jaalladhu jedheen maastanqaqee atti kennee jira yoo dhufnee wallaallannu rifeensa kan kee arguu hin barbaadu jedheen. Achi jechumaan jedhe san naa dhugoomse jechuudha yoo kormitti rifeensa ofirraa kaase. Aniinti yoo itti daa'ee jedhuuni kun as jala jira isa as jala jira akkana of jala naqabee daa'ee naan jedhe. Lauma akkasii wal argine torbaan guyyamaa furmu meeqa bulee deeme dalagaa ofiitti deemee baadiyaa. Harka lammaffaa yeroo deemu of zabbatee bareedee leezarii jaaketii kana uffatee caammaa leezarii surreen inni godhate wallaahi ani bakka inni jiraa miire dhiyoo rifeensa isaa kan asii kaffarrazee asii gachiisa rifeensi isaa kana wayyoo suuraa gaafa sanii amma sosoqee hin argu. Dirraa dalagee bar amma gaafa jalqaba dhaqu bar sheeka ragaa ta'ee dhaqee bar amaamaa uffadhee maal jedhee mudawwara godhee zana hidhee dhaqee gaafa jalqaba guyyaa lammata deebi'u ammoo iyyaala magaalaa ta'ee dhufe
Gaafa jalqaba arguun kana sheeka wayii kalaas namni kun naaf hin ta'u jedhe maali kun ani nama akkanaati sheeruma ofiin jedhee isa mana dhiisee faa jana achi gabbahee yaani kun jana isa mana dhiisee ani ijoollee ollaa bira galee bilbila haasa'e. Mee dhiira maaltu osoo dubartii jaalatu isiin gabbaatee akkanatti dhiira biraa waliin haasoftu argaa taa'ee ilaala beelaan ani wallahi ima danda'ee ba. Ay ka abdii ani yeroo Waika, harka lammaffaa yeroo subhaanallah harki lammaffaa illee gaafa dhufu abbeeraa kiyyatu waame kootu hin qabamee jira qabamee jennaan kootu jedhee maaliif waame mucattii sana ijoolleen namni biraa akka karaarraan dabarsine jedhee waameen jetti ijoolleen abbeerota illee hedduu qaban achi gaafa lammaffaa dhufu wallahi surreen inni godhate caammaan inni godhate rabbiin kun shaayida. Ati uffata madaalde jedhi kaa. Achi wallahi jaaketii leezarii inni godhate. Sanirraan inni uumamaan qaama bareedaa qaba. Qaama kun moodelessii silaa osoo nama Itoophiyaa keessatti dorgomu taate nama moodellessiidhaan bahu uffanni irraa bareedu. Uffata gaafa sanii osoo tolte akka siidaatti kaayadha bara. Akka siidaatti rabbiin kun shaayidhaan jiru surreen sun illee eessa akka dhaqee rabbiin tokko beeku. Leezariin sun illee eessa akka dhaqee hin beeku. Mucaan looxobbaa dheeraa firiizii kun kalaas kanatti heerumuu qabaami jedhee. Akka dubartiin bareeda laaltu akka dubartiin waddaa laaltu guyyaa san argee ba. Ofii yaasoo osoo fi akka inni jaalatu kana dhabaami jedhee gaafa san kalaasii isa keerumuufi wannaa godhate yaani karoora baafate dhugaa rabbii wallaahi.